Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu biyya keessaa fi biyya alaa qabanneesniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin tura. Qaroo miidiyaa sheer, laayik, sabskiraayib gochuun dagatinaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu biraan gaha. Itiyoophiyaan dhimma hidha haaromsaa irratti yaada aangaa'an Suudaan laataniin mufachuu ibsite. Ministeerri dhimma alaa Suudaanii Alii Yuusuf dhimma hidha haaromsaa irratti dhimmoota murtee hin argannee fi hin furamne gara waraanaatti ce'uu malu jechuun yaada laatan hordofee Itiyoophiyaan ambaasaaddara Suudaan waamtee dubbisuun gabaafameera. Ministeerichi tibbana televezyiinii biyyattii irratti dhiyaatanii afgaaffii taasisanii marii dhimma hidha haaromsaa irratti taasifamu yoo hin milkoofne Suudaan Masrii cinaa dhaabbachuun akka dandeessu dubbataniiru. Waraanni ammoo mala fayyadamummaa bishaanii ittiin mirkaneessinu ta'uu danda'a jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa roobii darbe marii ambaasaaddara Alzaayin Ibraahim waliin taasiseen yaada laatamee mufachuu eeruun ta'us hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf kutannoo qabu ibseera. Yaada falmisiisaa kana kan laatan ministeerri dhimma alaa Suudaanii Alii Yuusuf dhimmicha irratti ibsa laachuu yeroo dhiyootti gara Finfinnee dhufuu akka danda'an miidiyaan Suudaan Tiriibuun maddeen dippiloomaasii wabeeffachuun gabaaseera. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo ibsa kaleessa baasaniin Itiyoophiyaan hariiroo Suudaan waliin qabdu cimsuun dhimma hidha haaromsaa mariidhaan hiikuuf kutannoo qabdu mirkaneessaniiru. Itti dabaluunis muuxannoon Itiyoophiyaan waggoota 13 darban keessatti kuufatte kaasuun hidhichi biyyoota yaa'a gadii jiran kan hin miinee fi tumsa naannawaa kan cimsu ta'uu eeraniiru. Industirii xixiqqaa fi giddugaleessa babal'isuun murteessaadha jedhan obbo Malaakuu Allabal. Itiyoophiyaatti oomishtummaa damee industirii guddisuun diinagdee cimaa ijaaruuf industirii xixiqqaa fi giddugaleessa babal'isuun murteessaadha jedhan ministeera industirii obbo Malaakuu Allabal. Magaalaa Dirree Dhawaatti waltajjii muuxannoo industirii babal'isuun gaggeeffameera. Waltajjicha irratti obbo Malaakuu Allabal oomishtummaa damee industirii dabaluuf industiriiwwan xixiqqaa fi giddugaleessa babal'isuuf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Karoora Itiyoophiyaa haa oomishtu milkeessuuf baay'inaa fi qulqullina biyya keessatti oomishuuf hojjetamaa jiraachuus dubbatan. Kalaqoota haaraa teeknooloojii deeggaruun hojiitti galchuun madda carraa hojii taasisuuf hojjetamaa jiraachuu kan eeran obbo Malaakuu bara 2017 baadiyyaatti industiriiwwan babal'isuu karoorri qabame hojjetamaa jira jedhan. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Johaar magaalattiin giddugala industirii ta'uu kaasuun xiyyeeffannoowwan mootummaan kunneen hojiilee damichaan hojjetaman milkeessuuf hojjetamaa jiraachuu hiraniiru. Bara kana magaalichatti oomishtummaa industirii dabaluuf lafti kaaree meetirri 1,200 oomishtummaaf qophaa'eera jedhan. Somaaliyaatti ergama nagaa haaraa keessatti waraanni Itiyoophiyaa akka hin hirmaanne biyyattiin ifoomsiteerti. Itiyoophiyaan gama isheetiin loltoonni ishee ergama haaraa Somaaliyaan ala ta'us Itiyoophiyaan Alshabaabiin loluu akka itti fuftu beeksifteerti. Ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa Somaaliyaatti bobbaafamu keessatti kan hin hirmaanne Itiyoophiyaan hidhattoota Alshabaab dhabamsiisuuf itti fufa jette. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo duulli Itiyoophiyaan garee hidhattoota Alshabaab dhabamsiisuuf eegalte kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Ambaasaaddarichi Alshabaab sadarkaa yaaddoo nageenya biyyaaf hin taanirraa hanga ga'utti garicha dhabamsiisuuf tarkaanfiin fudhatamu itti fufa jedhan. Waggoota 17 gamtaa Afrikaa jalatti ergama nagaa eegumsa loltoota Somaaliyaatti kan bobbaafte Itiyoophiyaan ergama nagaa eegumsaa haaraa keessaa baafamu ministeerri Somaaliyaa dhiheenya kana beeksisee ture. Somaaliyaatti ergama nagaa haaraa keessatti waraanni Itiyoophiyaa akka hin hammatamne biyyattiin ifoomsitee turte. Dubbi himaan ministeera duraanii dhimma alaa Itiyoophiyaa obbo Nabiyyuu Taadilaa nageenya Itiyoophiyaaf yaaddoon yoo mudate Itiyoophiyaan calliftee hin ilaaltu jedhaniiru. Eeyyama hin eeggattu nuti tarkaanfii ni fudhanna jechuun yaada isaanii BBCtti himaniiru. Ambaasaaddar Nabiyaat kamisa waa'ee gumaacha Itiyoophiyaan naannichaaf qabdu gaazexeessitoota wayita himan yaaddoo shororkeessummaan Al-Shabaab naannichatti uumee qolachuuf Itiyoophiyaan gahee ijoo taphachaa jirtu hawaasni addunyaa ni beeka jedhan. Torbee muraasa dura waraanni Itiyoophiyaa Somaaliyaatti bobbaafamuun sochii Al-Shabaab akka dabalu taasise jechuun ministeera dhimma alaa Somaaliyaa qeeqa isaa dhiyeessuun ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa biyyoota 5 loltoota isaanii biyyattii keessatti bobbaasanirra haala adda ta'een waraanni Itiyoophiyaatti bobbaafamuun sochii Al-Shabaab dabaluu fi jijjiirama xiqqaa fide jechuun qeequun ni yaadatama. Waliigaltee hariiroo hubannoo ulaa galaanaa laallatu Somaalilaand waliin Itiyoophiyaan mallatteessuu hordofee Somaaliyaan ergamni nagahaa osoo hin xumuramin loltoonni Itiyoophiyaa 10,000 lakkaa'aman biyyattii keessaa akka ba'an akeekkachiifteerti. Gorsaan dhimma nageenya biyyaa Somaaliyaa Huseen Alii kanaan dura Itiyoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessite yoo hin haqne akkasumas miseensonni waraana Itiyoophiyaa hundi biyyattii keessaa akka baafaman akeekkachiisaniiru. Itiyoophiyaan ATMIS jalatti loltoota gara 3,000 waliigaltee Somaaliyaa waliin qabduun ammoo 2,000 hanga 7,000 biyyattiitti bobbaasteerti. Dhaabbanni oduu mootummaa Somaaliyaa Sonaa fi Associated Press dhiyeenya kana akka gabaasanitti ministeerri ittisaa Somaaliyaa Abdul Qaadir Muhammad Nuur waraanni Itiyoophiyaa ergama nagaa eegumsa marsaa ittaanutti akka hin hirmaanne mirkaneessaniiru. Itiyoophiyaan walabummaa fi tokkummaa Somaaliyaa sarbite jechuun murteessuun ibsuun tarreen biyyoota ergama
qaama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa haaraa loltoota isaanii bobbaasan yeroo dhiyootti akka ifoomsanis dubbataniiru. Masriin ergama nagahaa eegsisuu haaraa Somaaliyaa keessatti bobbaafamuuf loltoota erguuf yaada dhiheessite gamtaan Afrikaa akka simatu beeksisuun ni yaadatama. Itiyoophiyaan biyya walaba ta'uu labsite garuu sadarkaa addunyaatti beekamtii hin arganne Somaalilaand walii galtee wal hubannoo mallatteessitee Somaaliyaa dheekkamsiisuun naannichatti muddama kaaseera. Itiyoophiyaan ulaa galaanaa argattutti buufata humna galaanaa hundeessuu fi Somaalilaandiif beekamtii kenniti jedhamuun hordofuun Soomaaliyaan dhimmicha gara mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti geessitee himachuun ni yaadatama. Oduu biraatiin Raashiyaan Israa'el haleellaa qilleensaa Siiriyaa keessatti raawwattu akka dhaabdu akeekkachiisuun ishee dhaga'ameera. Akeekkachiisni Mooskoo kun kan dhagahame erga Israa'el buufata doonii Laataakiyaa mana ajajaa waraanaa Raashiyaa Siiriyaa keessa jiru rukuttee boodaadha. Israa'el akeekkachiisa Raashiyaan booda haleellaa buufata doonii ishee irratti raawwattu hir'isuunis dubbatameera. Waraanni kun ji'oota 13 dura erga Hamaas haleellaa tasaa Israa'el irratti baneen kan eegale ta'uu ammas itti fufeera. Hizboollaan Libaanos erga Hamaas cinaa dhaabbatee booda waraanni Israa'el Libaanos seenee Gaazatti dabaleera. Kana booda waraanni Israa'el Hizboollaa irraa gara Sooriyaa deeggarsa meeshaa waraanaa akka argatu kan himamu buufata doonii Laataakiyaa jedhamtu irratti haleellaa xiyyaaraa raawwate. Magaalaan buufata doonii Siiriyaa Laataakiyaa deeggartu pirezidaantii Bashir al-Asaadii fi ajajaa waraanaa Raashiyaati jedhamti. Sababa kanaan Raashiyaan Israa'el haleellaa xiyyaaraa magaalaa buufata doonii Laataakiyaa irratti raawwattu akka addaan kuttu gaafatteerti. Gorsaan addaa pirezidaantii Putiin baha giddugaleessaa Aleksandar Laavrentiif akka himanitti Israa'el naannoo ajaja waraanaa Raashiyaa haleellaa raawwatteetti loltoonni keenya lafarra jiran ammoo haleellaa lafa irratti raawwatame fudhatama akka hin qabne aanga'oota Israa'eliif akeekkachiisaniiru. Waraanni Israa'el haleellaa ji'a waxabajjii keessa raawwatte irra deebi'ee ni raawwata jennee hin amannu jechuunis dubbataniiru. Akkasumas waraanni Raashiyaa naannoo buufata doonii Laataakiyaa jiru Hizboollaadhaaf meeshaa waraanaa dhiyeessaa akka hin jirres ibsaniiru. Sooriyaan Iraan waliin walitti dhufeenya cimaa kan qabdu yoo ta'e Israa'el Hizboollaa karaa Damaasqootiin meeshaa waraanaa argattee jedhamtee irra deddeebiin ni duulti. Naannichatti dhukaasa dhaabuuf bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayiden tattaaffii addaa taasifamaa jiraatus Israa'el walii galtee dhukaasa dhaabuu kana Doonaald Tiraampiif dhiyeessuu akka barbaaddu gabaafamaa jira. Gara Ameerikaatti yoo darbine bulchiinsi haaraan Doonaald Tiraamp hooggantoota Peentaagoon jumlaan hojii irraa ari'uu ni danda'u jedhameera. Ajajaa olaanaa waraanaa Ameerikaa dabalatee jeneraalonni waraanaa hedduun aangoo isaanii gadhiisuun himameera. Miseensa raayyaa ittisa biyya Ameerikaa duraanii fi qopheessaa Fox News kan ta'an Peetee Hagest ajajaa haaraa waraanaa Ameerikaa ta'uun muudamaniiru. Torbee darbee pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp mootummaa isaanii ijaaruu fi namoota muudaman qopheessuuf adeemsa irra jiru. Hagasti muudama Doonaald Tiraamp irraa kenname fudhachuun rakkoo waraana Ameerikaa keessatti mul'atu sirreessuuf waadaa galuun isaa beekame. Hagasti itti dabaluunis ajajoota waraanaa biyyattii amma jiran Ameerikaa laaftuu fi tan hin sodaatamne taasisuu isaa qeequun yaadatama. Kun ta'ee osoo jiru gareen Doonaald Tiraamp hooggantoota waraanaa Ameerikaa Peentaagoon keessa jiran jumlaan hojii irraa ari'uuf qophaa'aa jiraachuu Reuters gabaaseera. Akka gabaasaaleen mul'isanitti Doonaald Tiraamp hoogganaa Peentaagoon fi muudamtoota waraanaa biroo hojii irraa ari'uu fi ajajoota haaraa fiduu barbaadu jedhame. Haa ta'u malee Ameerikaan Yukureenii fi yeroo waraanni baha giddugaleessaa keessatti hirmaachaa jiru kanatti ajajoota waraanaa jumlaan ari'uu dhiisuu dandeettis jechi jedhu ni jira. Doonaald Tiraamp Maark Ruubiyoo ministeera dhimma alaa, Tom Hawkee dhimma daangaa fi Elisee Steefaanik ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara Ameerikaa taasisuun muudaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkubni busaa deebi'ee akka ka'uu danda'u akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi akka ibsetti dhukkubni kun bara 2023 keessa namoonni vaayirasichaan qabaman miiliyoona 10 ol ta'uu eeruun namoota 100,000 ol ammoo kan ajjeese irra caalaan isaanii umrii waggaa 5 gadi ta'uu dubbataniiru. Bara darbee namoonni tilmaamaan miiliyoona 10.3 dhukkuba busaan qabamaniiru. Kunis bara 2022 waliin wal qabamee yoo ilaalamu dhibbentaa 20 dabaluu qorannoon haaraan ni tilmaama. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba busaan qabamanii dabalaa jiraachuu fi lubbuu fi fayyaa balaadhaaf saaxilaa jira jedhan Daayirektarri giddugala to'annoo fi ittisa dhukkubaa Ameerikaa Meendii Kohen. Itti dabaluunis talaallii busaa vaayirasichaa irraa eegumsa keenya gaarii waan ta'eef carraaqqii qaqqabummaa guddisuuf taasifamu irratti qorannoo itti fufuu qabna jedhan. Dhukkubni busaa dhukkuboota addunyaa irratti daddarboo ta'an keessaa isa tokko ta'uu kaasuun weerara dhukkuba kanaan ittisuuf yoo xiqqaate uwwisni dhibbentaa 95 talaallii busaa ruubeellaa dooziiwwan 2 barbaachisaadha jedhan. Garuu bara 2023tti daa'imman addunyaa guutuu keessaa dhibbentaan 83 qofatu talaallii busaa jalqabaa tajaajila fayyaa idileetiin fudhatan sadarkaa bara 2020 waliin yoo wal simsiisnu isa xiqqaadha jedhan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Teediroos Adhaanoom ibsa kennaniin talaalliin busaa waggoota 50 darban keessatti talaallii biroo caalaa lubbuu namootaa baraareera jedhan. Sababa qaawwa uwwisa talaallii addunyaa irratti mul'atuun bara 2023tti biyyoota 57 keessatti weerarri busaa guddaa fi
jeequmsa uumuu danda'u mudachuus himaniiru. Ameerikaan alatti naannoleen hundi dhibee kanaan kan miidhaman yoo ta'u weerara gurguddaa fi jeequmsa hunda keessatti walakkaa ol Afrikaatti kan mudate ta'us ibsaniiru. Marrattis daa'imman baay'een dhukkuba ittifamuu danda'u kanaan du'aa jiraachuu dubbataniiru. Oduu xumuraatiin warra Gaazatti ajjeefaman caalaa namooti nagahaa waraana Suudaan keessatti du'an akka caalu qorannoon mirkaneesseera. Akka qorattoonni Ingilizii fi Suudaan jedhanitti waraana ji'oota 14 ture kanaan namooti nagahaa 61,000tti siqan du'aniiru. Namoota du'an keessaa hedduun isaanii waraana booda beelaa fi dhukkubaan akka ta'anis dubbatameera. Lakkoofsi namoota waraana jeneraalota Suudaaniin du'anii kan amma galmaa'ee caalaa ta'uu akka danda'us qorannoon ni mul'isa. Qorannoon giddugala qulqulluu fi qoricha tirooppikaalaa Londanii fi gareen qorannoo Suudaan geggeeffame akka agarsiisutti waraana ji'oota 14 ture kanaan namoonni 61,000 ol ajjeefamaniiru. Lakkoofsi namoota du'anii lakkoofsa namoota waraana Gaazaa keessatti geggeeffamaa jiruun du'anii 20,000 akka caalus ibsaniiru. Waraana irraa kan hafe beelaa fi dhukkubni du'aaf sababa guddaa ta'us qorannoon kun mirkaneesseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi Suudaan lola kanaan lubbuun namoota 26,000 ta'uu du'uu himanillee qorannoon haaraan kun lakkoofsa kana gara 61,tti ol guddiseera. Kunis haala namoomaa haalaan Suudaan keessatti mul'atu agarsiisaa jedhame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walitti bu'iinsi kun namoota miiliyoona 11 qe'ee isaanii irraa buqqisuu fi rakkoo beelaa addunyaa irratti hamaa akka ta'e ibseera. Yeroo ammaa kana namoonni gara miiliyoona 25 ta'an beelli biyyattii keessatti mudateen miidhamaniiru. Suudaan keessatti namoota du'an lakkaa'uun qormaata ta'uu kan ibsu qorannoon haaraan kun yeroo nagaa keessatti illee lakkoofsi namoota du'anii biyyattii keessatti sirriitti galmaa'uu dhabuun ibseera. Waraanni kun hammaataa dhufeen hospitaalonni bakki reeffi itti gatamanii fi bakkeewwan awwaalchaa iddoowwan du'a namoota itti galmaa'e keessaa lakkaa'aman ta'uu himaniiru. Tajaajilli intarneetii fi teeknooloojii addaan cituun namoota miiliyoonaan lakkaa'aman addunyaa irraa adda kuteera. Qorattoonni kunneen akka jedhanitti namoota du'an keessaa 7% haleellaa akka tasaa raawwatameen kan ajjeefaman yoo ta'u, argannoon kunis namoota waraanaan miidhaman biroo wajjin wal fakkaataa jedhan. Kutaaleen biyyattii biroos miidhaa wal fakkaataa yookaan kan kana caalu mudachuu akka danda'an eeraniiru. Qorannoon kun akka agarsiisutti lakkoofsi namoota du'anii bulchiinsa Kaartuum keessatti namoota 20,000 ol galmee taateewwanii fi iddoowwan wal dhabdee hidhannoo Ameerikaa gabaase irratti dachaa 2 ta'uu ibseera. Busaa fi koleeraan lakkoofsa namoota dhibeedhaan rakkatanii kunuunsa yaalaa eegaa jiran dabaluudhaas lakkoofsa namoota du'anii dabaluudhaaf sababoota dabalataa keessaa ta'uu kaasuun isaanii yaadatama. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun hangammaatti isin biraan geenne kan hangammaa ture isin waliin kan ture Anamiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.